Mootummaan Itoophiyaa gara mariitti akka dhufu aangawoonni Noorwee gaafatan. Naannoo kibbaa rifereendamii malee naannoo giddugala Itoophiyaa godina Guraagee dabalatu hundeessuuf mari'ate. Ameerikaan xiyyaara waraanaa haaraa raadariin ala balali'uu fi boombii nikulaaraa darbatu oomishte. Amma gara bal'ina waraana Oromiyaa fi guutuu biyyattii ilaalchisuun mootummaan gara mariitti akka dhufu aangawoonni Noorwee dubbatan. Kanumaan walqabatee hiriira lammiilee Oromoo biyya Noorwee jiraatan geggeessan irratti bakka bu'aan paarlaamaa Noorwee fi aangawaan olaanaa haja alaa mootummaa rakkoo Oromiyaa mariidhaan furamuu qaba jedhan. Rakkoon siyaasaa fi haalli ulfaataa nama biyyattii mudataa jiru akkasumas waraana Oromiyaa keessatti deemaa jiru karaa nagaatiin qofa furmaata argata jedhan hirmaattonni hiriira Noorwee fi magaalaa Osloo jiraatan. Hawaasni Oromoo Noorwee fi naannawaa isii jiraatu hiriira balaaleffannaa guyyaa kaleessaa baheen ajjechaa diroonii fi gareen faanoo deeggarsa mootummaatiin ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiru cimsanii balaaleffatanii jiru. Duulli cimaan Oromiyaa keessatti deemaa jiru akka dhaabbatu mootummaan idil addunyaatiif waamicha taasisanii jiru. Hiriira kanarrattis dhaadannoowwan adda addaa dhageessifamanii jiru. Ajjechaan lammiilee nagaa furmaata fiduu hin danda'u. Haleellaan diroonii saba Oromoo irratti raawwataa jiru dhaabbachuu qaba. Mootummoonni idil addunyaa akka mootummaa Itoophiyaa waltajjii marii nagaa karra saaqu dirqamsiisuu qabu. Kanneen jedhu isaan ijoodha. Dhaadannoowwan kunniinis kan dhageessifaman paarlaamaa mootummaa Noorwee fuulduratti ta'uu koreen qindeessituu hiriirichaa himan. Itti fufuudhaanis waajjira ministeera hajaa alaa Noorwee duratti dhaamsa isa dabarfatan dabalatee haala Oromiyaa keessatti argamtu akkasumas yaada furmaataa ta'uu mala kan of keessatti qabate xalayaa hawaasa Oromoo Noorwee Oslootiin qophaa'e bakka bu'aa paarlaamaa fi waajjira hajaa alaatti galchanii jiru. Dhumarrattis aangawoonni kunniin waa'ee nagaa biyyattii Itoophiyaa kan isaan yaaddeessu ta'uu tuqanii dhimma kana ilaalchisee hawaasa Oromoo Osloo wajjin yeroo bal'aa fudhatanii akka mari'atan ibsan. Naannoon kibbaa rifereendamii malee naannoo giddugala Itoophiyaa godina Guraagee dabalatu hundeessuuf mari'ate. Qondaalli mootummaa pirezidaantii mootummaa naannoo saboota sablammootaa fi uummattoota kibbaa Ristuu Yirdaa'oon hoogganaman haala naannoo haaraa naannoo giddugala Itoophiyaa jedhamu kan godina Guraageen caaseffaman haaraa kana irra deddeebiin mormaa jiruuf keessatti hammatu hundeessuu irratti sadaasa 29 magaalaa Buttaa jalatti mari'ataniiru. Maricharratti godinoonni Guraagee, Hadiyyaa, Silxee, Kambaataa, Xambaaroo fi Halaabaa akkasumas aanaa yaam rifereendamii malee akka naannoo tokkotti akka hundeeffaman manni marii federeeshinii kan eeyyame ta'uu himamaa jira. Haa ta'u malee manni marii federeeshinii godinoota kanneen naannoo giddugaleessa Itoophiyaa ta'an haa gurmaa'anii murtoo jedhu ifatti hin dabarsin. Manni marichaas gaafilee godinoota Walaayitaa, Gaamoo, Oomoo, Kibba Koonsoo fi Geedoo akkasumas aanaawwan Daraashee, Amaaroo, Burjii, Alee fi Baskeetoo akka naannoo kibbaa Itoophiyaa akka caaseffaman gaafatamuu fudhatee ture. Manni maree kun gaafilee godinoonni fi aanaalee kana fudhachuu rifereendamii adeemsisuu bu'aasaa ifa akka isaaf taasisu boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa gaafatee ture. Boordii filannoos ajaja mana marichaa ji'a 3 keessatti rifereendamii akka godhamu jedhu hagayya 24 fudhatee ture. Yeroo kanatti manni marii federeeshinii godinoota Hadiyyaa, Halaabaa, Kambaataa, Xambaaroo, Guraagee fi Silxee akkasumas aanaa yaamii akkuma naannoo saboota sablammootaa fi uummattoota kibbaa jala akka turu murteesse. Ibsi biiroon kominikeeshinii naannoo kibbaa kibxata baasee pirezidaantiin naannichaa Ristuu Yirdaa'oo akkaataa murtee manni marii federeeshinii dabarseen rifereendamii otoo hin godhamin naannoo giddugaleessa Itoophiyaa hundeessuuf hojiiwwan barbaachisoo adeemsifamaa jiru jedhe. Biiroon piroojeektii kana gurmeessuu hundeessuu qabatamaan hojii kana eegaleera jechuun akkaataa naannicha itti ijaaramu walitti dhufeenya uummata haalaa cimsuu ta'uu qaba jechuun qaamotiin dhimmi ilaalatus gahee isaanii akka baataniif waamicha godhanii turan. Haala kanaan godinoonni Guraagee, Hadiyyaa, Silxee, Kambaataa, Xambaaroo fi Halaabaa akkasumas aanaa addatti yaam filannoo uummataa otoo hin godhamin akka naannoo giddugala Itoophiyaatti ijaaramu. Hoogganaan kutaa siyaasaa fi ilaalcha paartii badhaadhinaa damee kibbaa Sintaayyoo Walda Mikaa'elis walga'icha irratti hirmaatee ture. Hojii kana milkeessuuf bulchiinsi sadarkaa hundaarratti argamu hojii cimsee akka itti gaafatan. Amma gara oduu biyya alaatti dabarra. Ameerikaan xayyaara waraanaa haaraa raadaarii alaa balali'uu fi boombii nikulaaraa darbatu oomishte. Humni qilleensa US xayyaara waraanaa ammayyaa boombii nikulaaraa darbatu fi raadaarii alaa balali'uu B-21 jedhamu oomishte. Xayyaarri waraanaa kun xayyaara US bara waraanaa hololaa oomishte hanga ammaa itti fayyadamaa turte bakka bu'aa jedhame. Waggoota 30 keessatti xayyaarri waraanaa boombii darbachuuf oolu kun isa jalqabaa yoo ta'u, tokkoon isaa $7 miiliyoona 700 fixa jedhame. Xayyaarri waraanaa B-21 jedhamu kun boombii nikulaaraa qofa osoo hin taane meeshaalee waraanaa biroo waan idileef oolan ni baata. Odeeffannoo gadi fagoo waa'ee xiyyaara waraanaa B-21 kun akka hin baane iccitiidhaan qabamee jira. Ministeerri ittisaa US kan ta'an Lloyd Austin kun dandeettii kennaa addaa fi argannoo Ameerikaan qabdu ragaa guddaadha jedhan. US xayyaara waraanaa B-21 jedhamu kana kan ifa goote sadaasa 2 bara 2022 sagantaa agarsiisa xayyaaricha Kaalifoorniyaatti geggeeffame irratti. Xayyaara B-21 kan oomishte ammoo dhaabbata Northrop Grumman jedhamudha.
Ministeerri humna ittisaa US Lloyd Austin saganticha irratti argamuun akka dubbatanitti xayyaaronni waraanaa boombii darbatan US akka fayyadamaa jirtu caalaa baay'ee ammayyaawaa akka ta'e himu. Malli farra qilleensa irraa ammayyaawaa ta'e kamiyyuu B-21 waan qilleensa keessatti argatee rukutuuf ni rakkata jedhan. Itti dabaluunis xayyaarichi meeshaalee waraanaa gara fuulduratti oomishamanillee simachuu akka danda'u hojjetamuu himan. Xiyyaarri raadaariin ala balali'uu danda'u kun paayileetii malee balali'uu danda'uu fi dhiisuu irratti ministeerri humna ittisaa US homaa hin jenne. Oduu himaan humna qilleensaa US garuu xiyyaaricha nama malee balali'uu carraa qaba. Garuu nama malee balaliisuuf hin murtoofne jedhan. Balalii jalqabaa B-21 akka lakkoofsa faranjoota bara dhufu ni taasifama jedhamee eegama. Miidiyaan Bloomberg akka gabaasetti xiyyaarri B-21 kun xiyyaarota waraanaa kanaan dura B-1 fi B-2 jedhaman kan bakka bu'u yoo ta'u, waggoota 30 keessatti xiyyaaricha dabalataa hojjechuuf bittaa gaggeessuu fi US doolaara biliyoona 203 ishee baasisa jedhan. Yeroo ammaa kana xiyyaaronni waraanaa ammayyaa B-21 lakkoofsaan 6 ta'an oomishamaa jiraachuu dhaabbanni xiyyaaricha oomisha ibseera. Xiyyaarichi teeknooloojii raadaarii argachuu hin dandeenye Next Generation of Stealth jedhamu itti dabaluudhaan kan hojjetu akka ta'ee fi maloota oomishaa fi meeshaalee ammaaf hin ibsamne akka fayyadamus dhaabbanni oomishaa kun himeetii jira. Humni qilleensa US yoo xiqqaate xayyaara waraanaa boombii darbatu B-21 jedhamu kan dhibba akka isa barbaachisu ibse. Hayyee daawwattoota keenya oduu ammaaf qabanne kanuma miidiyaa keenya like, share, subscribe gochuun maatii keenya ta'uu hin dagatina.